kise mali figicha maila kakute ambise kalbi ande jabse waru gada ofise kalbi ande jabse waru gada Egawa kayo kan wajud nagan wajud, kami zamanin wajud, irragoran wajud. Egami yani arrawaliti filekuni, ergawan ifira koni, izera ogato ko, amma charrakifi, amma waliboa, amma walida adurreunda, guya arrawaliti kamne, guya huma. Hingga gadi amma gadang kaba amma isan kaba yere kuya rati jamare surotin martu biya rabae wali tilfe martu kuya rakan kuya nagenya kuya gadda sanirra kuya asani sanirra gara jalala gara guddina gara biroma waaqayyo addan nu fajasini tokkummaa keenya waaqayyo nu amilkeessu hunda keenya warra ilmaatiin jalaa baddalame firee kecha isaanii caccabina kennuufi abbaa firreen haawwanii firreen obboleewwanii firree hawaasni gimbichuu firree warri kana hundaa qeerroon hirmaachaa turtanirree qarreen hirmaachaa turtanirree jaarsi hirmaachaa ture haawwan hirmaachaa turtanirree baga gaarraan nu ga'ee guyyaa eebbatitti nu naannessee eebban cufna waan jedhu qaba boodarratti galatooma abbaa mudatti no falsa waan nagaan naabii sababii dogongora irraagora yateenya biyya nagaan biyya misoomaa biyya jaalalaa tokkummaa keenya illee nu guddis akkanumatti ummanni kun illee ufina isaanii haa kennu akkaatti kan gadde kana illee warra lubbuun dabarre waan nafsi isaanii haa walii galtee nu haa kennu biyya keenya biyya jaalalaa nu haa ga'u tokkummaa keenya illee nu haa yoo gadaa roobaa qabduun. Asin jettan nageenya nu haa ga'u amantiin haa ga'u nagaan bule nagaan nu haa oolchu biyya nagaan nu haa oolchu amma addaan nu haa oolchu guyyaa irraa kana iddoo kana gadda tasaasitti uumame kana amma hoggaa irraa jirasii kun yaadachaa turreerra yaada gaddaa kana guyyaa irraa hin ga'a jenneet misoomatti jijjiirreneet warra asitti dhama'aa ture warra asitti bu'aa ce'aa ture hundumaa eebba addaan gajjina jedhamee itti yaadamee dhufame guyyaa irraa kana waan gadda kana ga'ee nu haa jiru ga'ee nurra haa jiru waan dubbii akka kana biyya keenyatti lammata hin deebisin dubbiin tasaa dubbiin akkana lammata nutti hin deebi'in nama meeqatu har'a bakkee kanatti ayinataa sun hojjetame waan akkanaa biyyumarrattu addunyumarrattu waan akkanaa nurratti hin uumamin guyyaa irraa gadda ga'a jennee kun waan ga'ee nu haa jiru araar nu haa jiru hojjuma keenya sidatti gorsa diddaatu waa baay'ee namarratti fida mee namni gorsa walii haa dhaga'u
afaan walii haa beeku waan wallollee waaqni walitti nu araarsu namni isaa araaramu lafti isaa araaramu yaada ammaatti yaadame kanallee kunoo gadda har'a ga'ee jennee bakka kana immoo yaadannoo goona jedhameet maaliin jira waan misoomatti nu haa jijjiiru guddinatti nu haa jijjiiru wanni asitti dhama'ee gajja'ee ol je'ee lafta'ee bu'ee ce'ee kana ummata asitti ummata akkaatti qarii malee guyyaa malee daqiiqa takka keessatti ummata dhimmisanii gajja'ee lafta'ee ummanni naannoo keenyaa akkaatti gadda dabarsaa ture ulataan isaanii alamiidhaan misooma naa deebisu alamiin haa deebisu nama hin beekne taskaara godhu nama hin beekne dhibaayyuu godhu nama hin beekne ilfoon namaa sila baateen dhukkubeeti amma gabee ga'ee nu haa jiru nu haa araaramu lammata biyya keenya irratti wanni tasa bu'an tasa du'an nu biran ga'ini waaqni nu haa araaramu lafti nu haa araaramu nus cubburra haa deebinu ga'ee nu haa jiru waa warra bu'ee ce'ee dhama'ee lafee hunduu isaa haa argatu akka nu jenne rabbi haa jiru beekti roobaa nagaa gadaan roobaaf nagaa ulaan ብቻ አምላካችን ፈጣሪያችን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ሰዓት ያደረሰን ክብር ምስጋና ይግባው። ቀደም ብለን እግዚአብሔርን ለምናመሰግነው አያችሁ እንግዲህ ወአዳም መሬት አንተ ወተገቡ ስብሬት ብሎ እግዚአብሔር ቃል ነው። ኃያሉ ቃላችን እግዚአብሔር ነውና ክርስቲያኑ ሙስሊምም ቢሆን የአዳም ፍጥረት ነው። ሁሉም አንድ ነው። በጣም የሚያሳዝን የሚያስለቅስ የሚያሳዝን ነው። ምን ይደረግ እግዚአብሔር አምላካችን ፈጣሪያችን ሲፈጥረን እንግዲህ እዚህ ቦታ ላይ ሁላችሁም ተሰብስባችሁ እዚህ ቦታ ላይ አጽማችሁ እዚህ ቦታ ያርፋል ብሎ ያለው እግዚአብሔር ነው። እስመ አልቦ ነገር ዘይሳነው ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም። እንደዚህ ያለ ሐዘን አምላካችን ፈጣሪያችን ይሰውርልን። ማሪ ይቅር በለን እንግዲህ ማረን ለሳለን ነቀበለት ማጸናን ሰላም ያሳደረን አምላክ ሰላም ያውለን ከሰንበት ረድኤቱን በረከቱን ይፈን ነፍሳተ ሙታን ይማርልን ሀገር ሕይወትን መንግስተ ሰማያትን ያዋርስልን አብርሃም እና ይስሐቅ ያረፉበት ያሳርፍልን ማሪ አምላክ ይቅር በለን ወተወቃሚ ለሳስራታት ዋጥያተ ኩሉ ዝቀም ማሰራታት ኩሉ እግዚአብሔር ይፍታ እግዚአብሔር ይባርክልን ከበጀምቶት uummattoota naannoo kana haga ammaatitti gadda naannoo kanatti uumame kana gaggeessaa turtanii guyyaan irraa guyyaa waa lama itti yaadan inni tokkoffaan guyyaa beektoon hedduun foon isaaniitii fi lafeen isaanii gargar bittinnaa'ee biyyoo keessatti lixee barbaadamee dhabamee hafe kan itti yaadannu inni lammaffaan uummanni naannoo kana jiru gandoonni naannoo kana jiranis hangimbichuutis dabalatee aadaa wal yaadu namni kamiyyuu nama ta'uu isaatiif uummata ol kaasee hidhatee boo'e naxalaa ol gargalfatee boo'ee boochise gadda guddaa uummata argisiise ታውሳ ከንቲ ያደኑ ዛሬ ለዚች በዓል ለዚህ ቆሜ በምንጃር ሸንኮራ ወረዳ ስምና ቦልዲቪስ ቀበሌ አስተዳደር ስም ይሄን መልእክት እንዳቀርብ ስለተፈቀደልኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ከዚህ በመቀጠል የዛሬ ዓመት እዚህ አካባቢ በአካል ደርሻለሁ። እዚህ አካባቢ ስንደርስ የከፋ ሐዘንና የከፋ ችግር እንዳለ አይተን የዚህ አካባቢ ህዝብና እዚህ ያለ መንግስት በጋራ ረሩ ሲደረግ ቢያንስ የተከሰከሰ አውሮፕላን ላይ ስናይ የረገፉን ህፃኖችና ሰዎችን ስናይ አይደለም አካላቸውን አጽማቸውን ለማግኘት ቅድም እንደተጠቀሰው ምንም አላገኘንም። ከፍተኛ ሐዘን አልቅሰን አዝነን በሰውነታችን እስከዛሬ ድረስ ሰቆቃ ላይ እንደነበርን ይታወቃል። በመሆኑም በወቅቱ ይሄን ችግር አይተን የኦሮሚያ ህዝብና የግንብቹ የምንጃር ሸንኮራም የሉሜን በጋራ በሆነ እንደ መንግስት እንደ ሀገርም አስከሬናቸውን በአካል ባናገኘው በእጃችን ሰብስበን አሞራ ሲበላው ሰብስበን አልቅሰን ይሄንን ነገር አልፈን ከርመናል። ኦሮሞን አመታር ወጀኑ ጎቻን አገርሲሰ ጎቻን ከነርገሜ ኦሮሞን አመታራ እንጃለታ ነማ ጃለታ ነሞታ ቢበዛሊን ቤግኒ ነማ ዋንታኒ ዱፈኒ አሲቲ ዋን ማኒ ለፌን ሳይንስ ቢያጨጭ ልቡን ሳይንስ ሲዋን በዴ
gaddi isinitti dhaga'ame gaddi nutti dhaga'ame hojii guddaan kun hojjetamaa ture jechuudha. Kanaaf maalinni bakkeen kun bakkee har'a boqonnaa gaddaa cufuudhaaf deemaa jirra. Boqonnaa gaddaa kana cufnee yeroo ani irraa dhaabbannee hamuuti. Wanni namoota kanatti yaadan, wanni bakkee kanatti yaadan, wanni guddaan tokko bakka sanatti ta'uu qaba. Wanni hawwataan tokko, wanni firoota namoota kanaa garaa kanatti fiduu danda'u. Wanni namoota biyya alaa karaa kanatti fiduu danda'u. Wanni namoota biyya keenya keessa jiran karaa kanatti nutuu karaa kanatti inni duubisee fiduu danda'u. Ummata kanaaf ulataa guddaan tokko godhamuu qaba.
kufee kaasu kachee kufee kaasu duudha waliin haasu dhibaayyuu ni baasu maaliif gadda dhabee kan saa'ofii taasisu ifne jechuudhaaf ibaafannaa kanaaf muddannaa waaqni nu haadhiisu rabbi gahee nu haa jiru qonni gaddaa irraa qabee nurraa dhaabata nama gara boodamoo akka kana yaadannoo guddaa waan natti kennee biyya agarsiisu rabbi nu haa godhu ibaafannee hamaa nurraa haa qabu. irra buusaniiru akkanuma toora galchanii hundumaa irratti kana godhu waan inni hojjetu gurgu'aan isinumaa fi ummata naannoo kanaaf nu galateeffadhaame aadaan Oromoo kana fakkaata aadichi. Waldaan misooma Oromiyaa aantummaa uummataa qabuun hojiilee misoomaa adda addaa naannoo keenya keessatti raawwachaa jira. Yeroo gabaabaa kana keessatti piroojeektii boocnee naannoo kanas dhufnee rakkoo hawaasni kaasaa tures kan barnootaa keessaayyuu kan bishaanii rakkoo guddaa akka ta'e hubannee jirra. Isa kana irratti immoo piroojeektii boocnee abbaa qabeenyaa xiyyaara asitti kufee kana yookaan Boeing kaampanii wajjin proposal itti dhiyeessuu fi proposal qopheessaa jirra jechuudha. Isin jechuun uummata Oromoof Oromiyaa qofaa osoo hin taane uummata Itoophiyaaf uummata Afriikaaf bakka buutanii uummanni keenya uummata gara laafes uummata firaa fi lammii qofaa isaa osoo hin taane uummata alagaa isarraa fagoo ta'e kan eenyummaa isaa hin beekne kan takkaattuu ijaan waliin argineef hangam akka gaddu kan argisiise sirna gadaa keessatti waa'ee Oromoon ammataadha kan jedhu Oromoon ammataa ta'uusaa Oromoon saba jaalalaa yookiis uummata jaalalaa ta'uusaa qabatamaadhaan hojii kan argisiistan kan nu boonsitanii fi biyya keenya boonsitan waan ta'eef maqaa bulchiisa mootummaa naannoo Oromiyaaf biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaatiin isin galateeffachuun barbaada. Guddaa galateeffannaa asumaan ergaan nuti dabarsinu yaadni kun bu'uurarraa ka'ee waan isin gootan kun gara addunyaatti bahee addunyaan akka beeku kan godhe dhaabbata milkii advertisement jedhudha. Mee guddaan haa galateeffadhaa. Dhaabbanni milkii advertise eega dhaabbate gara waggaa 5ti televezyiinii afaan Oromoo garagaraa irratti beeksisaa fi diraamaa hojjechuu irra darbee amma immoo waltajjii gurguddoo akkasii hojjechuudhaan nu gidduu jira. Ergaa gabaabduu durataa dhaabbata milkii advertise obbo Qalbeessaa dheeraadha. Egaa wanni guddaan maalidha? Wanni guddaan
maal qabna maal ummataaf agarsiisna ummatni kuni nama hin beekneef mee abbaa gadaa isin gaafadha nama du'e keessa maqaa nama tokko beektu maqaa nama meeqaa beektu mee nama 157 keessa nama tokko lama yookiin sadii hin ta'u miti garuu nama 157 gadda taa'aa turan amma waggaa tokko guutuu hojiin PR kanarratti hojjetameera warra miidiyaa sin gaafanna maal hojjetan kana beeksisuudhaaf wanti kun Itoophiyaadhaaf hin fayyadu hojii PR hin hojjenne jechuudha kanatu nu kakaasee dhimmi kuni miidiyaadhaaf fi mul'atee uummanni addunyaa uummata kana kanaan beekee uummanni Oromoo uummanni as jiru kun akkanatti uummataaf nama biraatiif gadda kan jedhu argisiisu achumaan immoo Itoophiyaan uummata akkasii qabdii kan jedhu immoo uummata biyya biraatiif agarsiisuudhaaf maaliif tokko namoonni kun eessaa akka dhufan hin beekanii maal akka ta'e hin beekanii garuu isaan irratti dhufee namni maaliif nurratti du'ee jedhanii gaddan malee maaliif lafa keenya irratti kufeeyyuu hin jenne baay'ee gaddani baay'ee kanatu nutti dhagahame hojii PR hin hojjennaa jennee kakaaneeti kanaaf kan deemne bakka kana bakka nagaa nu haa godhu tasa wanni hin taane irratti bu'eeti egas isumatti wal mara foon namaati nama dhukkuba lafeen namaati dhiiga namaati malee orma san eenyu akka ta'e hin beeknu nama zooree hiddi lafeen dhiigni keenya tokkuma waan ta'eef namni foon namaa baatu foon namaa hoo nama fuulduratti akkana ta'u garuu azanuun nafuudhaaf hamma har'a gahutti sabni naannoo kanaas baay'ee gadda dabarsaa ture irra jira immoo warreen amma duratti aanawwan ollaa kanaa mijar shankooraa lumee fi adaa irraa qabee akkaatti asitti dirmatanii hamma har'a gahutti hundumtuu asumatti birmachuudha ture kun immoo akkanatti har'aa karaa salaxxane kanaan karaa biyya addunyaatti dabaluu danda'u miidiyaa gurguddaadhaan asitti dhufee har'a gaddi kun xumuramuun isaa sirriitti namatti tolasii namatti dhaga'amasii wanna sanillee nama irraanfachiisa jechaadha. Ammas waaqni bakka nu nu haa godhu warra laffa'eefillee rabbi lifaata isaanii nu haa lakkaa'u wanni gochi amma misoomni biiroo Oromiyaa godhe kunis baay'ee sirriitti nama jajjabeessa baay'ee galateeffanna ulfaadhaa jennaani warreen nuyi asitti dhimma kana qindeessine hundi keenya ulfina argannu galanni isaa ga'u ulfaadhaa jiraadhaa akkanumatti asanii kan jaalarraa qabee gadda kana nurraa haa balleessu namni keenya mararaan keenya lammata nu jalaan bu'in nu alaan du'ine abbaa keenya haadha keenya gadi hin buuchisini ga'ee nu haa jedhu kunoo misoomatti jijjiirraa iddoo yaadannoo guddaa qabu goona jedhaniiru gammanneerraa gammadaa mee sirriitti hindu gammadaa waan guddaadha bakka du'aa lafa nu haa godhu jiraa nama nu haa godhu kan jiru nama nu haa ta'u ga'ee nu haa jiru hayaadu asaan amma hawaasa keenya misooma guddaatti jijjiirra jan kana waaqnis keessa nu haa oolu wanni akka kanaa lammata biyya irratti addunyaa irratti wanni akka kanaa nurratti hin uumamini ga'ee nu haa jiru ni sarara lafeen keenya kunoo hin jajjabaata foon keenya hin jabaata galanni rabbi haa ga'u ulfaadhaa jiraadhaa baay'ee sin galateeffanna dhugaatti ummanni keenya walaa jaalatu ammallee tokko haa ta'u kanniisa haa ta'u jaalalli isaa tokko ta'a ulfaadhaa jiraadhaa wanni akkana biyya keenyatti lammata deebiin galatooma jenna.